Wanni jechuu barbaadu abbootiin, haadhotiin, obboleettiin bakka kanatti guyyaa goototaa kana kabajuuf dhuftan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jedha. Itti suni wanni ani baay'isee barreessee namoonni hunduu na dura waa hedduu dubbatanii fixanii jiranii. Ani itti aansu wanni jechuu barbaadu waan gabaabduu takka isinii dabarsa. Yeroo hin qabnu akka itti qophaa'e irraa waa xiqqoo ni hambisadha. Wanni jechuu barbaadu akkuma beektanitti namoota as jirtanis ta'e hawaasa keenya Suuzilaandis hundi keessan amma bakka kanatti argamu keessanii irra deebi'ee galatoomaa isiniin jedha. Itti aansu wanni jechuu barbaadu Koreen Adda Bilisummaa Oromoo akkuma isin beektan Koree Adda Bilisummaa Oromoo keessa namoonni hedduu yeroo hiriira nagaa barbaachisu dirqama ofii ba'uun akkasumatti miseensonni illee shamarran illee dadhabne odoo hin jedhin fakkeenyaaf akka biiftuu akka hunda isinii maqaa yoo hedduu jechuun kiyya maaliif gabaabseetiin isinii tuttuqa jechaa fi kunniin akka agartanii Koree Adda Bilisummaa Oromoo keessatti warra gahaa guddaa qabanii odoo kana hunda isinuu beektan nummoo bakka kanatti dirqama keenya hawaasa keenya wajjin bakka hundatti walgahii hundarratti argamne waan barbaachisaa ta'e hiriira nagaa qindeessuun hiriira nagaa sanii waan gahaa ta'e hunda akka qopheessaa turre isin hunduu quba qabdanii. Kana itti aansuun guyyaan goototaa kun akkuma obboleewwan kiyyaa obbolataalleen dubbatetti guyyaan goototaa kun mee addunyaa irratti isin hunduu quba qabdanii wallaaltaniitii miti waan kana kan isiniin jedhu. Guyyaan goototaa siyaasammaan abbaa fe'ee bar guyyaa walitti dhufanii waliin kabajuu dandeenyu malee guyyaa wal fo'annuu miti bar kun dirqama keenya hundaati. Maaliif eenyummaanuu namoonni as keessa jirtanii koree hawaasaa keenya keessatti yookaan immoo miseensa keessatti miseensa Adda Bilisummaa Oromoo taataniitii miti dirqama Oromummaa saniitu isin fide bakka kanatti. Akkasumatti mee akka dhaamsatitti guyyaa goototaa kana at least tokkummaa san uumnee haala yeroo hunda wal qindeessinee bakka tokkotti guyyaa kana yaadannu walaa gorfannu tokkummaa san irratti. Maaliif amma yeroo waan hin qabneef waan hedduu waan dabarsuu barbaadullee isinii gabaabsa. Maaliif kanas yoo isiniin jedhu dirqama naa kenname irraayi. Dirqamni sunis ufitti fudhadhe. Dirqamni sunis maaliif akkuma isinuu beektan yeroo barbaachisaa ta'an biyya kana ofee bara 2011 biyya kana ofee kanaan durallee ani Adda Bilisummaa Oromoo wajjin amata dheeraaf hojjechaa ture. Biyya kanatti namoonni keenya immoo rakkina adda addaatiin jaratti illee ilaaluu hin dandeenyu. Dirqama immoo miseensa Adda Bilisummaa Oromoo ta'uu qabdanii miti. Guyyaa akkanaa kana nama keenya hunda kakaafannee tokkummaa san uumnetii gorfachuu bara haala kamiin akka waa tokko fooyyessuu dandeenyu. Mee obboleeyyan keenya amma reefi obboleessi keenya yoo akkasitti nu ibsu hedduun keenya ni boonnaa turre. Maaliif waa'een irratti hojjetamaa ture san nu yaadachiisee jechuudha. Kana yaadachaa jirraa bara uummati kana yaadachaa waan jirruuf kanaaf immoo tokkummaa san uumnee akkuma obbolataan dhiyeessan waan tokko illee dabalata waa'ee goototaa qofa odoo hin ta'in rakkina biyya keessatti adeemsisu eegalee maaliif nuuf gaddaa bara Oromoon guyyaa takkaa bara gammadeetiin isaaf dabaree hin beeku bara. Mee biyyoo ambaa kana keessatti rakkoo Oromoon qabdu mee ilaala. Maaliif rakkoo kan kunummaanuu nuuf gaddaa bara. Ijoolleen teenya biyyatti illee rakkoorra jirti asitti illee uftee rakkoorra jiran. Maaliif namoonni keenya bakka biyya kanatti bakka mootummaatitti illee warri hojjetan dirqama nuu kennanii anummaanuu kaampitti ijoollee hedduu simachaa ture. Waa hedduu gochaa ture. Kunis dirqama waan baay'achuu qabnuuf haaluma saniin immoo yoo akkanatti walitti ka'uuf nu taate namoota keenya rakkataallee wal qarqaaruuf nuuf ta'a bakki kun. Dirqama siyaasaan tokko ta'uu hin qabnu bara. Guyyaa akkanaa kana wal gorfachuuf mee walitti haa yaannu. Ani ifa manaa godhaa silaa haala itti qophaa'een waa hedduu dubbachuu barbaadayyuu mee gabaabatti wannaa kanarratti jabaanneetiin tokkummaa san irratti walaa gorfannu. Rakkinni illee yookaan hedduu illee ka jiraatu taate rakkina san hiikkachuu waan dandeenyeef